bagana gata tani namonni dibbilam man kun hundum dikesaniyu video kana share goda dimma lammile kenya Saudi Arabia irratti numa warra media kana ratu ukam sejira sagale jolle kenya taqabbala namni dibbilam abdi damni kun amma share gotanitu jala abaw kan sagale obbola kenya mana hida Saudi Arabia ukam sajiru nuyi fuladda isini gale kana chitti kajar umanu shora gudda ta bata jiru nuyi malif yo jettani daima o gashani biya morokoti biri sada kessa boye basuda fechuda lammi moroko masha Allah nama inafisa wanni dufe tokko nama inafisa betani nama daima o gashani tokko lama miniti tokko basuda share sini golen jara peji kanan malif isin laluda jadi sagale nu tasin jenne nun kananne namni na jale jiru wato gochu hinando yodo ay kala chute male aw jala share gode jannani nama dibba tokko way share na jala gode nama dibba tokko waytu video ka durani sana aw jala balle sen jara tokko jira garu nama dibba tokko kuda waytu kuda lama share na jala gode ya jara kenya nu walin jallannu nu kesi kenya michira mada nu warri waliratina fisura male sinikale waliratina fisu wal cabsu rat ko fada male tuda wal gargaru rat sagale wali tawrata tuda wal argine jirra wal arguni mogari an ummata Saudi Arabia gate kana arab din qabwan sunu mal mana marab di ka deng beku rabbi way morokoti namadi bato ko way share na jala ko way obbola sati nam share ko njuru mali banjere mali jette wala jettani share la kadde mitian share na gotus ambrina ka pala ko youtube miti youtube ratti birido ko to lama to nar gadda yo la na ko tesa page facebook in akadam ni argufi mali bi amma ba kenya daim ni o gashani suni way share fayadu se timafani daim ni o gashani sun bolle ke sabu namni sabusu o fili sabu namni sargeimu rabbitu guyya sange sibne bolla akasana gadi fagatu biri akasana gadi fagatu ke sabu kamera dan gadi dalame kisebo adaim ni kun kuno lammi moroko miti biya birati ollaniti birmate malif lammi moroko hundi sagale da kessa sagale to kichan gadi ay nu yumali jenne danne dage fada mali jenne ya fanne ano bi ko tamba amantani diftani netti birri dibba jaani tifite ergan galgala gachi suda me ila lanchi samaini amma bala ta tunjali lalu chuda o dhojatu jari libi chumanu ani manna gefada rafian isenetti ko rafe video sana ilale ofin video sura chuda live sun ojete dabe datan fayada man ojete dabe video khabarati tare akasiti titap na jala gol ilala malika utulam nikulan kulan belada batajirate live yo lalo chuda otu sheri sanama kulan kulan namni da watajiru namadi batako ibala mate ndawo doniyu December darba فايدة لايفيتي فايدة شيري فايدة لايكي اسم الاتماجرة فايدة داوتوني هدو ماتشو نمني بيجينا الجيريا جلوس كينيا جلوس أمريكا جلوس لمن بلاد زلالة مالي كان يندو بتاجر كون واي مالي تجد جولة الانفايتي سنتي جولة سعودي ستي دماني جلوس سعودي عربية جل أجرا مالي فيها ترى نما فول ماتا جولة كناكا أوتوكو أرجع نتا sini kale atamma mali da telalte obole silale mali da telalte ati way moroko masika chesin nuna makama kuma dibba tokko maneda ke sakam nam nama kuma dibba tokko maneda ke sakam subhanallah way nama tokko dai ma tokko lalu dan amma wana madai masana Saudi Arabia ke saira sin nagar simnan wana madai masana gadi me kam na maneda ke sa hatir ramana tejin nan dai masajid
جلني مي يا ربي باسي نو كماتشيس جلي بو إيه نانن نما ميكا دفعه لكن افتازبا بو سنة كده كومنتي كو سنة راتي مالي في ولا لونغارينا نو نمني نو أجو مالي دانو دان مرجيني خلاص يا بولي سوجا زبر بربادا خيري بربادا جولي سو تربياتي غري بي سغليتي أكما راتول خنيف غويا غري باني جولي سوري جنة جريمي فيديو مروكو سنة لا رغني نمكين نار كتالان فيديو مروكو سنة لا جرو نمكين كان متن سے مچامبا يلا جدا كان متن سے كان تكا جولي سو تربياتي سغليتا ايتا امبن وصلا ترو وانجتو فيديو جولي سو تربيات دبن شنو جلا غول امبن ميغان ارغيان استاذوتا ايسوتا ميغان ارغيان وجلت شير ولاني دائم نبيرا ما شاء الله نما كوماري باتو كوماري لاكي ساقمنا يا والغادا أبا بيت تكيلي سين واي نما كوماري بالكني بيار ريبانمني بو هاجر رام ما سنران دبتين نمني كينيا آسا جالتا نمني كينيا نمنا رفمو جالتا تنما كي واي أسلي دبت يوكي هو من متكو دبت نمو أمبين نمو سين جمال جلي ما هتورا كرته جمال جلي ممال جلي نمكما تقو كوكي أمكما جات إلى التاني سنواس ليني سين الربسا أمتا أبارما أمتا رخوتاما ما تقطان اللان إلى لا سنين جدي همي جالة سنين جدا إلى لا تقطان يا هواسا كي سنين قلي سوشال ميديا رتسا قلي تاون فيديو مرخو سنرا fakkeenya fudhaa nama kuma dhibba lama ilaalaa ture nama kuma dhibba sadii ilaalaa ture yoo boo'icha barbaadan daa'imman mucaa waggaa shanii morookoo sanaa gadi yoo xiqqaate kuma lamaa ol mana hidhaa Saawud Arabiyaa keessa kan haatirraa maraatti kan haatirraa duute isinii galee dubartoonni keenya imimmaan jaraa dhugaa hojii rakkataa jiru yoo daa'imummaa ta'e kan singeesse viidiyoo morookoo sana sheer gochuudhaa yookiin immoo ilaaluu kan singeesse yoo sabiyyummaa ta'e ساي سبي dirqama akkasiin dhuftanii nama kuma ja'an kuma torbaan daawwattanu ustaaza arrabsuu qabna subhaanallah obboleessa keenya Sheekh Hamzaa Sheekh Jaabir fakkeenya fudha fakkeenyaaf obboleessi keenya Hamzaa Sheekh Jaabir an dhugaa irratti dubbadha mana murtee gurraachaa miti barbaadu adiitti na adeessu obboleessi keenya Hamzaa Sheekh Jaabir yuutuubii isaa nama kuma 100 lama qaba ture nama kuma 100 lama jala ciise yeroo inni barnoota fudhatee dhufu namni irraa fudhatu dhibe yeroo inni gorsa fudhatee dhufu namni irraa fudhatu amma Hamzaa Sheekh Jaabir tuduu laalutu miti seentaa zabaaraan immoo yeroo inni waan nama khayrii qabu hadii rasuulaa alayhi salaatu wasalaam waa'ee quraanaa waa'ee amantaarraa qajeelootti dubbatu namni kun namni nama 300 nama 400 daawwata nama kuma 100 keessa yuutuubii jala Hamzaa Sheekh Jaabir jala nama kuma 100 jira nama kuma 100 keessa yoo guddate nama kuma 1 gaafi kan laalu namni kun 99 callisee jala ta'a gaafa inni immoo ustaaz Ali Sufyaan ustaaz Sheekh Jaabir ustaaz TV Nuur al-Hudaa jinni jedhu subhaanallah nama kuma 10 kuma 20 galebbo خلاص يوم من وان خيري يوتيوب يرتبط تيرو ناندا تندا ونه سيغله يوم من وان خيري بودا تيرو فيجن نانا تندا ونه فون كيك على تيجسي دا ودو كام كان بربادي كان بيت وان سين بيتن بيكا بكام زان Hamzaa Sheekh Jaabir وان سين را دبتن بيتن بل بيكا صديق achumaan tokko dhaqee dhugaa fudhatee dhufa tokko dhaqee dhugaa fudhatee dhufa isin immoo hamii jaallattu nama walitti wal lole silaa akki ta'uu qabu nama wal lole walitti araarsu nama wal hamatu yookiin waa'ee wal himu jalaa callisuu ture silaa akki shari'aan jedhu hadha garuu bakka kana namni dhaabatu harki caalaan ummata keenya ummata muslimaati أجلنا دام زاني دجال تكان أنجلين أفوفتو
situ laalaa bula maala godhu nama kuma dhibba qabu keessa yeroon hadiisa sitti murattee ilaalte taati yeroon quraana kana murattee ilaa iggootettaa fi adda yeroon obboleessa isaa gadi fidee yuutuubii irratti gorra'u ayyee jettee ilaalaa hartaa nama kuma kudhanii nama kuma lakkibboo viidiyoo deeqaa furtamaa nama kuma shantamaan laalaa fi jirtu bagaan jedhaan anaa adeessu anaa adeeffadhu si eeyyameen jira namni laalaa badaasii ilaalaa jiru bara kana keessa jira bara kana keessa jira yoo dikkaa yuutuubii mubaarik dattanii ilaalinaa yuutuubii mubaarik waan akkasii dabarsaa jira waan hin taane kanaaf dattanii waan jalatti hin galinaa yoo namni tokko naa jedhe sheekiin tokko yookiin ustaasiin tokko naa jedhe anaa haajaan naa ba'e namni keenya achumaan iyyaafate maal jedhe laatan waan itti utuu ustaasni as taa'ee dattanii ilaaltanii waan jalatti hin galinaa namni kun waan jala fooloo nama kuma 100 feesbuukiin goo nama kuma 100 fi 30 qaba laayivii yeroon seen ilaalaa fattaati feesbuukii ilaala yoo cimee nama 200 na laala nagahaana nama 200 keessaa nama tokkoon barbaada nama tokkitti furmaata waan an dubbadhu kan naa kaa'u nama tokko nagaa alhamdulillah de maaliif furmaata kaa'uu dandeenya nama kuma 100 dhufee ilaale maal la fayyadaan ilaalamuu barbaannaan qullaa kun dhaabadhaan feesbuukii yookiin kuma namaa maraadheen ustaazii tokko gadi fuudhee arrabsa ilaalamuu barbaannaan obboleessa duniyaa irratti beekamuu barbaannaan yookiin ustaaza arrabsita yookiin qeesiin wareedaa tokko arrabsita yookiin immoo nama guddatu qeesita abshir sana booddee guddachuu barbaannaan amma namni yaa rabbi nu eegi malee gara waan hin taane dubbachuutti galuu deemaa jira namni keenya maaliif nama keenyatu waan hin taane daawwachuu jaallata hordoftoonni neettii birri isaatiin guutee farankaa isaatiin akkana naf qabuusee neettii guuttatee eenyu arrabsee eenyu arrabsaaraa jedhee iyyaafatee ilaala namni keenya sigalee bara kana keessa jirra mee maal odeessuuf iyyi viidiyoo morokoo jala deemtanii koomentii afaan oromootiin eenyu si beeka afaan oromoo morokoo keessatti deemi jalaa ana nama miti kan naa guddise rabbiin naa guddise laa yuutuubii ko arrabas miti namas miti kan naa guddise sigalee kanaaf yoo nafsi yaa ofii mo'atte malee yoo nafsi yaa ofii mo'atan malee miidiyaan kuni badhaadha obboleessoo beekamuudha jettee eenyus ta'e eenyuun beekamuudha jettanii waan hin taane hin odeessina bor ilma kee keessattuu immoo waa'ee miidiyaa kun ilmoo keetu bol dhufee arga amma namoonni beekamuu barbaadan warri jadiidiin immoo akkam godhaa dhufeettu warri jadiidiin yookiin anuma halkanii guyyaa ijoollee Saawud Arabiyaatti sagalee taa'u kanayyi dhufee tuqaa ree feesbuukii banata namatu himaa fi guddachuu barbaadda fooloo kee guddifachuu barbaadda eenyuun nama feesbuukii irratti eebbifamaa jiru mubaarik abaluudha ishee abaluudha bakka jala kana keessatti dhukee irraa kaasi hattuudha jedhi calluma jedhi dhukee irraa kaasi sana booddee innaa dhukee irraa kaaftee kaate wallaahi nama akkasitti nama gorsaaruun argean nama hoytuu anaanaa dawalee gaafa yeroo liibiyaa sana tureera mubee maashaallah namni si eebbisaara feesbuukii irratti waan argennaan na eebbisaara jabaadhatti akka eebbifamtu ta'ennaan sobeessi arrabsaan dallaninnaan jedhe maaliif hin jedhee feesbuukii kiyyan guddifadhana jalaa gubatee oluma beetan liibii galee si arrabsanaan jedhe an keessan jiruun jedheen ijoolleen sin dhiisanu feesbuukii irratti gubu an namana jaallatu hedduun qaba wallaahi an giroo keetiin jedheeni sinii galee kanaa jennaan yaa obboleessu hadhaafi malee boru isin fayyadu nama xiqqeessuun sheekota qeessota namootii bebbeekamoo nama barate nama namni jaallatu nama namni qalbii keessaa qabu dhaxxee arrabsuun fooloo guddifachuu jettee amma fooloo guddifachuudhaa iyyitu dhageessee kaayirii guddifachuudhaa iyyi anarraa fakkeenya fudhu feesbuukii guddisuu jechuun akka inni jabaatu keessattuu bara kana durii nama laayivii seenu jennaan namni keenya iyyaafatee adii fooloo godhaa oola duru amma immoo sa'aatii dubartiin dhiirri wallaalaan beekaan laayivii seenu kana keessa ol keeyyan
Eenyu ol Kongo Facebookii durbanadhu jechuudha. Nama kuma dhibbaaf soddoma kana akka itti geessee nama kuma dhibbaaf soddomaan ga'e Facebookii koo qoradhu seenaasaa. Namni kuma dhibbaaf soddoma keessa nama meeqa na jaallata? Nama meeqatu na eebbisa? Maa karaa ajaatiin yoo guddifachuun tana ta'e koo karaa khayriitii guddifachuu kan danda'amu fakkeenya argatta. Nama rabsee miti. Hayyuu tokkoon xiqqeessini. Sini galee. Kanaaf karaa khayriitiin nama 500 si ga'a obboleessa koo. Ati waan khayrii maxxansitee laayikii 5 fi akkuma gootii miskiintichaa. Nama kuma 130 qaba. Yoo na waa maxxanse nama 10 yookaan nama 20 kan koomenti kennu yaada koomenti jechuun hin gurguramu. Nama 100 yoo cime kan laayikii godhu natti dhaga'amee hin beeku. Takkaa miidiyaarra dhabamee hin beeku. Hin dhabamus. Nama 100 nama yaada keessa wajjin sheer godhu argannaan guddaadha bari. Nama 100 jechuun salfiitti galchime. Nama kuma 100 namoonni hedduun nama kuma 100 qabdaa, nama kuma 130 qabdaa, sheeriin qabdu minaamini haayissammaan jenna. Nama 369 kunoo gahaadha. Khayriin dubbataa jira obbeekaan waa ijoollee Saawudiin dubbataa jira. Namni immoo ijoollee Saawudii kana dhaga'uun fedhu. Faayidaan isaa maali? Arrabsee nama arrabsee nama kumaan laalamuun yaa obboleessa koo biyya duniyaati. Rabbiin maal jedhee jira? Haqa koo nanniisaa haqa namaan niisu jedhe. Fakkeenyaaf gurbaa tokko Mahammad jedhama yookiin Kuwaayitiin yookiin biyya tokko jira. Gadi fuudheen nama hayyuu tokko nama Rabbiin biraa waa qabu tokko si galee zallamee akkas godhee akkana kanattu haadha keetii maaloo abbaa keetii maal jedhee haadha nan binne abbaa nan binne arrabsee nama 2,000 yookiin nama 22,000 wal alaalle maal faayidaan isaa ittiin hin yaadatamaa bari ajinaan hin yaadatamaa. Zalaalamii koo ajina sanaan hin yaadatamaa. Walumus amma yeroo jalqabaatiin miidiyaa irratti feesbuukii irratti nama 22,000 laalame maal hojjetee jedhaam namni immoo dhaggeeffatu sun maal godhee nama arrabsee nama xiqqeessee si galee nama xiqqeessee yeroo jedhamu boleessoo ilmoo argachuuf jirta ilmoon keetti qaanfata I am sure ilmoo kooti ittiin qaanfatu ittiin boona malee waan hojjetaa jiru hunda ifa godheen hojjetaa jira. Biyya duniyaa irraa gaafa deeme hojii kootiin biyya duniyaa irratti garuu sakan zaayiraa sakan rabbi dubee kamiti sakan zaayiraa ammoo ilmoon koo ilmoo abbaan akkas ta'aa ture jedhamee qolee ol qabattee deemti. Qolee ol qabatte eenyu kan eenyu mucaan kun kan mubaarik eenyu mubaarik musamma ayii yaa rabbi guddisiif abbaan isaa tokkas ta'u jedhama hojiinuma koo timama sigalee ilmoo kootti hagam gammada ilmoon koo hagam mataa ol qabata yoo waan gaariidhaan namni maqaa koo waamu lubbuun du'aa darbaka. Kanaaf obboleewwan akiraa bakka hin taane hin oolinaa bakka arrabaa hin oolinaa fagaadhaa. Gurra keetiin maal hojjetteetu jira burgaaffii? Arraba keetiin maal dubbatteetu jira? Waan sii kenne hundarraa rabbi si gaafachuu ta'a. Funyaan keetiin maal fuunfattee jira? Ija keetiin maal laaltee jira? Ramadaana eeggannee Ramadaana jechuun rabbi jechuu miti. Ramadaana eeggannee obboleessa koo afuuna lillaa sitti balleessira obboleettii koo sitti balleessira. Innati koomenti irratti qalbii cabsitee arrabsitee waan inni hin qabne yeellaasiftee fokkisiftee kan du'e hin jiru namatti arrabsite keessa rabboon ni suudheera waa namaa inni suu abadan jedheera waa koo nan niisa gafurreen rabbi waa koo nan niisa jedhe waa nama ayyee obboleessa kee gallantee khayrii yoo qabaatte khayrii kee irraa fudhata rabbiin fuulduratti yoo khayrii hin qabaanne silaatu qafoodha khayrii hin qabdu achumatti biddisitti daddabala. Kanaaf waltaajjabuun gaariidha. Jabaadhaa amma mucaanii boolla keessaa ba'e waa'een isaa ajandaan isaa dhumutti nus callimnee dhuma isinii wajjin laalla. Maaliif nu quufaadha? Nu rakkina hin qabnu ka? Nu rakkina hin qabnu nafke?
namni nama kuma dhibba sadii namni nama kuma dhibba tokko mana hidhaa keessaa qabu afaan maalii qabame? Mi'a afaan maalii qabda kan jala deemtee na arrabsitu nama kuma dhibba tokko mana hidhaa keessaa obbolaan kee waan nyaatu dhabee waan uffatu dhabee waan dhugu dhabee si qaayee argaa jiru yaa maal jettee amma nu jiraataa jiraa jala jiraataa jiraam jarri jiraataa jiru jarri Saudi Arabiyaa qalbii tokkoon zulmamanii mana hidhaa keessa taa'aa jiru hadhoo gaame tarii rabbiin zambii jala hunda irraa dhuguuf ta'a. Nu jirra amma jirra ofiin jenna amma inni piroofeesara jedhamus inni doktora jedhamus inni maal jedhamus jirra jettuu jala keenya jireenya akkasii obbolaa keenya waan nyaatan dhabanii waan dhugan dhabanii haati ilmoo sanii irraa maraattee haati ilmoo lamarraa duutee mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti dubbiin barana nu mudate kun takkaa nu mudatee beekaa jireenya jettanii akkasuma jireenya maaltu sitti dhagahame yeroo lammiin Morokoo nama tokko lubbuu baraaruudha daa'ima tokko gadi yaa'ee boolla keessa gadi qotee akkasana dachee intinaadhu yeroo ijoolleen keenya immoo nama kuma dhibbaan waan nyaatan waan dhugan dhabanii mana hidhaa keessaa si yaa oolu gama hundaan gama tiktookiitiin gama yuutuubiitiin gama feesbuukii gama peejii miidiyaa instagiraamii tiwutariidhaan namni kun tokko ijoollee kanaatu sagalee ta'e akkuma gurbaa daa'ima tokko baasuudhaan itti dachaame sana ijoollee kana galchuudhaaf addunyaatti itti dachaame. Nambee kana sadachaatanitti isin jibbisiiseera isinitti xiraa'eera isin qabu achi keessa. Obbolaa nama jarris nama kanumaaf sagalee ta'aa jira. Ati dubbee koo deemi qoradhu birriitti nyaatee yookiin jedhi musiibaa. Fatii wobee kan jedhu hin hojjetu intinaan. Invaayitii maashaa